Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hiriyootanii fi firrootan koo hundumti keessanuu. Asumaanii har'ani mata duree akkamittan kaardii maatii keenyaaf hawwaluu dandeenya kan jedhudha. Akkamittan mallaqa kaardii telefoona keenya keessa maatiif firrootan keenyaaf hawwaluu dandeenya kan jedhudha. Mata dureen keenya irraa Saudi Arabiyaa fi warra Kuwaitii irratti jechaadha. Warri Saudi Arabiyaa jiruu fi warri Kuwaitii jiru haala kamiin akkaataa kaardii maatii keenyaa fi hawwaluu dandeenyu isin garsiisa. Asumaanii na duuka bu'aa isiniin jedha. Warri Kuwaitii Zain Ooredoo Viva qabdan karaa kamiin akkaataa maatii keessanii fi mallaqa hawwaluu dandeettan. Asumaanii na hordofaa isiniin jedha. Dhiifama isiniin jechaa telefoonatu narra bu'e. Warri Kuwaitii jirtan karaa kamiin akkaataa ittiin ergamuun isin garsiisa. Asumaan na duuka bu'aa. Foonii keenya keessa dhaqna jechaadha. Foonii keessa hodhanne karaa easy ittiin erginu jechaadha. Warroonni sim kaardii easy qabdan, warri sim kaardii easy qabdan pilaasii istaarii gootanii 9 istaarii lakkoofsa maatii keessanii jechaadha. Achi booda lakkoofsa maatii keessanii 002519 akkas jettanii itti gootan jechaadha. Achi booda riqicha gootan jechaadha. Haala kanaanii istaarii 99900251925 riqicha gootan jechaadha. Waggaa kana bilbiltan jechaadha. Achi booda mallaqa haga erguu barbaaddanii lakkoofsa 1 2 3 4 jedhee isinii fida. 25 50 100 200 akkas jedha. Haala kanaan erguu dandeettan jechaadha. Asuma irratti kunoo akkuma argitan kana warroonni sim kaardii Zain qabdan jechaadha. Easy pilaas istaarii 9 istaarii lakkoofsa maatii keessanii itti gootan jechaadha. Irra deebii isin garsiisaara. Pilaasii illee gochuu dandeettanii bakka kanatti 0025 gochuu illee dandeettanii, pilaasii 2519 jechuu illee dandeettanii 002519 jettanii achi booda mallattoo riqichaatti gootan jechaadha. Haaluma argitaniin kanaan jechaadha. Haala kanaan goottanii warroonni sim kaardii Zain qabdan jechaadha. Warri sim kaardii Ooredoo qabdan asumarraan na hordofaa. Warri sim kaardii Ooredoo qabdan istaarii 1919 istaarii gootanii lakkoofsa maatii keessanii pilaasii 2519 jettanii itti gootanii haala kanaan jechaadha. Achi booda mallattoo riqichaa gootanii istaarii 1919 istaarii pilaasii 251923 jettanii haala kanaan guutuu dandeettan jechaadha. Gabaabumatti warri sim kaardii Ooredoo qabdan jechaadha. Yoo barbaaddan duwwaa 2519 jechuu dandeettan jechaadha. Lakkoofsa maatii keessanii fi firrootan keessanii jechaadha. Mallattoo as boodarraa riqicha tuttanii haala kanaan guutuu dandeettanii warri sim kaardii Ooredoo qabdan jechaadha. Ooredoo Kuwait jechaadha. Haala kanaan guuttan jechaadha. Kan itti aanu asiin durallee himee jira sim kaardii Viva jechaadha. Sim kaardii Viva warri qabdan Viva Kuwait 585 istaarii gootanii lakkoofsa maatii keessanii akkasuma jechaadha. Innis duwwaa 2519 jettanii haala kanaan guuttanii yoo barbaaddanii pilaasii illee gochuu dandeettanii asiin durallee himee jira jechaadha. Viva Ooredoo fi Zain himin malee Viva asiin durallee isiniif himee jira. Warri argitan arguu dandeettanii, warri hin argin asumaan Viva illee arguu dandeettanii isin jedha. Istaarii 585 istaarii duwwaa 2519 mallattoo riqichaa boodarraan jechaadha. Tartiibaan mallaqa inni yoo isirra bilbiltanii isinii baasuu danda'a. Bakka 00 kanarratti pilaasii illee yoo galchitan rakkoon qabu deema jechaadha.
asumaan warri kuweetii yoo gaafii qabaattanis na gaafachuu dandeettan jechaadha gara isinii mijaa'een. Kana fakkaataa warri kuweetii warra Suudi Arabiyaa asumaanii gama warra Suudi Arabiyaati isin dabarsa. Warri Suudi Arabiyaa warra sim kaardii Friendi qabdan jechaadha. Warri sim kaardii Friendi qabdan asumarraan jechaadha. Sunillee poonimarraanii warri sim kaardii Friendi qabdan jechaadha. Sim kaardii Friendi warri qabdan Suudi Arabiyaa jechaadha. Istaarii tokko 4 gootanii istaarii lakkoofsa maatii keessanii itti guuttan jechaadha. Akkasuma duwwaa 25 19 mallattoo riqichaa bootanii haala saniin tartiiba riyaala inni deemuun jechaadha. Isinii fida jechaadha. 1 2 3 riyaala gamuratu jechaadha. Saantima keessan hanga muratu isinii baasa. Yoo barbaaddanii tokko akkuma argitan kana istaarii 1 4 istaarii pilaasii illee gochuu dandeettanii yoo barbaaddan 00 illee gochuu dandeettan jechaadha haala kana. Achi booda lakkoofsa maatii kunuma lakkoofsa maatii fi firrootan keessanitti galchitan jechaadha. Achi booda riqicha tuttanii haala kanaan jechaadha warri Friendi qabdan jechaadha. Sim kaardii Friendi ka jedhu warri qabdan haala kanaan guuttachuu dandeettan warri Suudi Arabiyaa jecha maatii keessaniif okay. Gama sim kaardii sawaati isin dabarsa. Sim kaardii sawaa jechaadha. STC kan jedhu jechaadha. STC kuni gara miiseejiitiin deema jechaadha. Gara miiseejii irraan deema. Miiseejii keessa seentanii haala kanaan guuttan jechaadha. Miiseejii keessa deemtanii haala kanaan barreessitanii 8 1 2 ifama 801 500 jettanii guuttan jechaadha. Haala amma asii argitan kana jechaadha. Start gootanii miiseejii keessa akka barreessitanii isinii abbaa birrii mallaqaa 50 warri erguu barbaaddani 1 3 gootanii istaarii gootanii star gootanii lakkoofsa maatii keessanii galchitan jechaadha. Asirratti lakkoofsa maatii keessanii galchitanii 00 jettanii 25 jettanii akkasi galchitan jechaadha. 00 25 19 jettanii yookiin pilaasii 25 19 jettanii istaarii gootanii ammas achi booda tokko gootan jechaadha. Isa kanaan seendi gootan jechaadha. Inni kuni tokko amma asuma irratti bakki isin argitan kun abbaa birrii 50 warri erguu barbaadan jechaadha. Birrii Itoophiyaa birrii 50 erguu barbaadan haala kanaan ergitan jechaadha. Tokko gootan jechaadha bakka sanitti. Sim kaardii STC kan jedhu jechaadha. Sawaadha. Isa abbaa dhibbaa erguu barbaadan asumatti lakkoofsa 2 gootan jechaadha. Miseejii irratti haaluma kanaan barreessitanii mata gubbaa irratti illee miseejii gara shariikaa kan deemuudhaan 8 duwwaa 1 5 duwwaa duwwaadha. Akkuma argitan asitti jijjiirraa lakkoofsaati malee garaagarummaan qabudha. 2 yoo gootan abbaa birrii 100 deema. Asitti amma 3 yoo gootanii abbaa mallaqaa 500 deema jechaadha. Birrii Itoophiyaa 500 jechaadha. Kana fakkaata warroonni gaafii qabaatan yoo gaafii keessan qabaatan na gaafachuu dandeettan jechaadha. Gara keessaatiin koomantii irratti gaafachuu dandeettanii. Kuni sim kaardii STC kan jedhu jechaadha. Isa sim kaardii Lebara kan jedhu jechaadha. Sim kaardii Lebaraan illee karaa kanaan deema. Garaagarummaa lakkoofsaa qaba jechaadha. Garaagarummaan isaa isiniif hima asumaan hordofa. Lebara karaa itti argitanii 3 1 2 3 1 2 jechaadha. Asumaan seendi gootan jechaadha. Akkuma argitan lakkoofsa kana jechaadha. 3 1 2 3 1 2 jechaadha. Lakkoofsa kanaan gara maatii keessanii kan argitan lakkoofsa maatii keessanii asirra barreessitan jechaadha. Pilaasii gootaniis deemuu dandeettanii. Pilaasii 25 19
jettanii haala kanaan erguus dandeettanii jechaadha. Yoo barbaaddani 00 jettanii lakkoofsa maatii keessanii jechaadha. 00 25 19 jettanii itti guutuu dandeettan jechaadha. Haala kanaan itti guutuu dandeettanii seendi qofa gootan jechaadha. Achi booda haala kanaan guuttanii jettanii seendi gootan jechaadha. Haala kanaan guuttanii kuni sim kaardii Lebaraa jechaadha. Lebaraa kanaan guuttanii jechaadha. Sim kaardii Lebaraa Saudi Arabiyaa jechaadha. Lakkoofsa gubbaarra akka guutamu 3 duwwaa 3 1 duwwaadha. Isa miiseejii keessa guutan lakkoofsa maatii fi firrootan keessanii itti guutan jechaadha. Pilaasiinis guutuu dandeettanii 0025 jettanis guutuu dandeettan jechaadha. Haala kanaanii deema jechaadha. Yoo gaafii qabaattan gara keessaatiin na gaafachuu dandeettanii isinis haala kanaan deema jechaadha. Barumsi keenya kan guyyaadhaa kana fakkaata. Saudi Arabiyaa STC sim kaardii fi Lebara sim kaardii fi Friendi jechaadha. Kamma isinii hime warri Kuwait Zainidhaa fi Ooredoo Viva isinii hime jechaadha. Warri gaafii qabaattan asirratti gaafachuu dandeettanii. Asumaaniin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jedha. Facebook koo abdii rabbii kan jedhu following gochuun dagatina isa kana jechaadha. Isa masirra barraa'eeru kana jechaadha. Abdii rabbii kan jedhu kana like godhaa. Friendi page kiyyallee abdii appii kan jedhu kana like godhaa, following godhaa isiniin jedha. Namaafis invite gochuun dagatina. Facebook koo abdii rabbii isa jedhu kan mata duree gubbaarra argitan kana jechaadha. Following gochaa jedhaa isiniin jedha. Asumaanii na of oolchaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.